أما أنا سوجرا فيديو تبني وأنا سجاف الدقوة ترتيب النادي بسي وأنا متوجه بودنا تيمر فيديو تسيبنا ده أوكي بني يا رتي ولا كان جتوا بني شبكة خلي سرقوا دقوتك أجندة ركوا كوا يقولين تبان يا هم ولا نبني ملة أوكي بني فيديو بني أوكي يا بني شبكة كم دوبر ولا نتبانا كم ناريتي جدا دي فاهمش دي بليز نرى تشوف جرا شبكة خي أنا رأي جرا اوكي شبكة سري ده كان عارف كده اوكي بنا تيجر تادي سنشوفين كسبت دي فردو بنا تيجر كسبت دي فردو كسبت دي بنا اوكي كلمة تولجرا اوكي تولجرا اما نرجع يسا اوكي انتو ينرجع يعني اوكي سين دقا نرجع يسا يا ملكاتين السلام عليكم سين دقا وجرا سين دقا وجرا دبل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا فيارات نوراتك يا سلام اعرفون انا ورد خبره فيا الحمد لله اوكي بقى انا جيت اتي ايه سيجرت اتي اما بيا خم جرت شوف يا سيمر فيا انا كمتي سجلت ينجروا خلاص سجلن كبريتا جرا ركون كباسي ايوه اوكي جرا خينga sagale khiya ture bira go jirati ايوه ini dafatina si warra sagale girtan obsa nage fadda okay malika tenya salamta wal gafande nage wal gafande bi yirtulle si gafande somale khesi girta etiso kera kon gabu ano bule sakete si taso jira ya okay yara kon gabu okay rakon gabu wani si gafatu barbade khale akamitini tiktok rabate mubarakitu garana ul face yotti aso ite khale asosan It's 27. قالت سمير حسابي خالي مالك تقول في مال برافيل كده كده وشو تقول في دا كاي سي في نور بريرا akasi baka wushu kai sandu bisibe wushu du bisibe ما جنبا خاين ندب يفيت يافو مدمله خانن من درك اساسر دفنجرو akka jarra mana jalib sati nage namni mubarak kom hiraga bula kosta ka barre fada je la kosta kan barre fada olin sene anna an je haso akkana mataka wan khanayti fe masajati yade mare anitin arrahman namataka kawanan janjuru nam takallen wan khana khasar kan gaban ana wan khana dalagi nam takallar khasar gaban okay aye jara kanya kalma dage fada sagale kenya khare budu banne deme amma bere ko jira me malika oguta kasi ya managala wadu yo sagale ngi de deve bere ko jira na dage sama me nan dubad sin daga ta aywa amma waya jira okay aratiya hayye okay mubarak dugan zulfese ati mubarak ni beita akamitti wan sallafa khate ga tudan ne sare menatim himbe kumar mubarak himbe hanga da ko hani muni jira garu asgubba taay henimu asimiti asinamura ajanda nan gora da nan famous amale hanga ta kanini ma kanini mu nama 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 sadi finima khaisani sinima awanjuru sadeni mu ushu tokosi isin saden khaisani sinima nama sadi beka nama nama nu jura sisni nama na ushu ijalib sana khaisani sinifinim hangani mujura garu asirra wan sanol base hinimu asi man wa mubarak mo
waan Wala mubaarak sadari qabda bakabu wala waan kajar so bakabu anu mau ngalchu ini mau kana asirratti. waan mubaarak isla wanni sun Waan ini munin qaba kaisani nama sadii fi nama sadii. Nama sadii fi nima. Miidiyaa irratti albeenim. okay okay ani gaafii takkitti qofaan si gaafadha gaafii tokkicha kana ofanaa deebisi yoo na dhaga'u jiraatte Dabbaan Mr. Suuraa Guddaa jiraachuu dhabaar nama barbaadan laxafatan qafaqanii matarraa kaatan yoo daakaate. Faamisha please nan jeekina Sin dhagaatu. sa'aatii fayyadamna shabakaa fayyadamna waan kaan akkasii Sin gatti fina dhagaatu. rakoon qabu okay yoo na dhaga'u jiraatte waan takkitti qofa naa Ni nima nama sadii waan ni nima. takkitti qofaan si gaafadha Sadeen mama sadii. biyaan na galcha mama biyaan na galcha na dhageeffadhu Habibti rakkoon qabu haa keessaan nutti himuu barbaadu keessaan nutti himta waan hin as gubba si gaafadhu naa deebisi waan an si gaafadhu yoo islaama taatee Mama rabbitti bayan nun amante galchu. Iseri mama bayan as keessa. no nama galu ati naan himtu anaa beekaa dhiisi kasitti haasa'u ana malee mama beeyani miti na dhageeffadhu gaafii kiyya qofa naa deebisi siin jeeru yoo jiraate natti himadhu anaa isa si gaafata garuu waan hin an si gaafadhu qofa naa deebisi yoo islaama taatee du'a beektee du'a san sodaatte wayin si gaafadha agandaa mubaarakana ifii keetiif lafaa kaatee haasoyte moo dhugumatti namaa wajjin wal mareettee dhuftee haasoyte yoo ifii tiyyaafiin haasee gette qabrii tiyyaafiin dhabaa ifii tiyyaafiin haasee jiiti kakunnaa mirkaneessi come on Rakkoon qabu. Dhalaa isa kakachiisan. Koo kun asirratti mi waan jiranii nima waan hin jirre hin kakadhu ni maal jechuudha. Dhalaa kakachiisan dhageenya. Ni hin kakadhu kaa kun dhiiga seenee mi waan jiraas ni jira waan jirres hin jiru. Hin kakadhu. Aadan koye. Effadhu. Wanni jirus ni jira. Lakki asii namni biraatu bojjira. Wanni jirus ni jira. Jalqaba irratti aanata kaastee ani garuu as geessi jee yaanne itti naa ida'amee jira. Namaan na gargaara asirratti isin himu. Maqaa isin himu asirratti keessaanii isin hima. nutuuni beeyna bakka nuyi muu baattu rakkoon qabu oromoo kanuma qabadha nutuuni beeyna nuyi muu baattus abbaa si gargaare ni beeyna hanganumaa sirraa barbaadiyan dhageeffadha jalqaba takaasite isii taatullee nama maqaan namaa gas badhaasa mamnu'a dhoorgaadha namuu sammuu keessa qabadhaa bu'aa sirraa deema bakka biraatti haasa'a maqaan kaasu. koyo kutak badhaasa kutak badhaasa naas hin jedhaabadhu badhaasa naas hin jedhaabadhu kutak naa dhaabbadhu faamishaa hundi keessa naa dhaabbadhaa kutak pilis na kabajaa obboleetiin teenya waan isin gachuu jirtu afaan ingiliffaa gala jirtanis salphina maqaa gosaatiin dhufanii sarphachuu san kaase isiidha katti dabalee laal isin akka feetanii fudhadhaa asii booda haa inni jirus kanuma kaan ammoo anaa fi wishuun dhaynee keessaan akka obboleettiitti gaafannaa ni gorsina amma maqaa namaa feetu dhayi feetu dhiisi maasiisarra rakkoota akkasirraa hin qabu anillee maqaa namaa akka tudhoytu barbaadu anu maqaa namaan dhahu mana kiyyatti maqaan namaallee hin dhaamu yoo mubaarak ta'e malee abbaan beeku ifuma keessa beekee qabatee galatuuni tokko naa qabaddaa okay Habibti na dhageeffadhu kalammafaadha waan kalee goote san ifii keetii gootus namaa wajjin gootus maqaa gosarraa dhalattee gubba goote waan sirriidha itti mirkaanta lakkii waan sirrii miti itti gaabbita dhiifama ni gaafattamoo hin gaafatu Sirri miti balleessa hawaasa kiyyaaf dhiifama hin gaafadha. No niin balleessa dhiifama. Gaabbuutti jira jechuudha. yatti dhiifamoonni caaleen jiru sun itu goggora agendaa ifiiti yaafin fide gette malee ifiisiitiin finne nama agendaa kan harkaa ka'ee fichisiisee jira inni immoo tokko baariyaa mana isaatii fi lammaffaan geemamuu waarakee fi achi keessatti faayidaan harargummaa faayidaan dubartii faayidaan gosa jaarsoo laalamne mubaarak musammaa dheengadda gaafa jaarsoon buqqaatu gaafa cinaaksan buqqa'u kootu sagalee ta'e gennee kadhannee dadhabneeti asliin isa biraa dhufee sagalee nu ta'a ture arra garuu geema isaatiif garaa isaatiif joollee haadhaa fi abbaasii Somaaleen akkitti biddaan waxalu jirtu san miidiyaa gubbaan maqaa balleessee geema isaatti hin beeksifate geema sanillee rabbiin mubaarak mataan dhaabsise. Gammachuun kana caala hin jiru. Waliigallee kanaaf namni waan gaafatan namni waan dubbatan qabdan takka waan gaafatan qabdan gaafadhaa intala hundi keessan obboleeyyan kiyya guutakka na dhageeffadhaa jinni maama bayaan
ol deebisaa mucayyoon gabbuute na fakkaatti. Ijoolleen teenya warri as keessa girtanis warri as gala girtanis diinni keenya guddaan intala dubartii ta tokko gortu osoo hin taane diinni keenya guddaan intala dubartii ta dhiinitti dhufu osoo hin taane hoolaa faayidaa isaa malee faayidaa gosa isaa arguu dadhabee maqaa gosa isaatiin tiktaak gubbatti fooloorsii shaqqalatutu hoolaadha. Kana xiyyeeffachuu qabnu abbaa isii dogoggorsiise takka ammoo abbaa isii waan san bira goote takka ammoo abbaa waan sanirraa faayidaa buufachuudhaaf akka isin waan san gootu godheedha malee intalti dhiinitti dhufu waan ilaalan hin qabdu. Eega isin dhiifama gatti eega isin badii isiif irra beeyte dhiifama godhaa fi irraa galaaf. Harkaan isin hin jaa viidiyoo irra dalee obboleettii teenya as galaa ol deebi'i takka takka barreeffadhu ol deebi'i ammallee os gala jiraatte warri mana keessa jirtan dubbata yaada keessan. viidiyoo kaasaa garuu muciyyoo sagalee naa qabdee turte waasaap irra sagalee eeganaa qabde booda akka waan dawwalanii kaasa jaaniin na fakkaatti sagalee sana jala hayte akka waan tana namni si dogoggorsiisallee himtee jirti. Ol deebisaa yoo sala jiraatte ol deebi'a obboleettii teenya wajjin asuna ol deebi'i viidiyoo namni hundi sirraa kaasaa dhiifama si goonaa kottu ol deebi'i rakkoo takka hin qabu. Hangaan ana sirra jiru namni waan takka si godhu hin jiru naboonni. Ol deebi'i kottu itti fufi badhaasa yaada kan kee tokko tokko dubbadha. Micha himtee jirte dayii waan kana namni dogoggorsiisuu fi namni dhufee itti himuu namoota sanillee natti himtee turte maqaa nama harma keessatti eegan kaafne hidhiibna tuutee turte sagalee naa qabdee afaan siitiif suuraati yenarraa kaase waan kana namaan na dogoggorsiisee naan jette afaan siitiin. Akkasii ergas booda waan san fi sagalee san na jala hayte akka carraa ta'e sagalee san qabachuu hin dandeenye dubbiin ni jirti gaa isinitti himte warra isii dhiyeesse isiniif gala maqaa nama eegaa attaak hin goone ni beeytan jedhee yaada warri eenyu akka isin deemu eenyu akka isin beeytan ni beeytan akka gaarii beeytanii warri hanqina qabu rakkoo qabu isaanii michiyyoo dhumaan balleessine intala dhalaati isaaniitu itti dirqee itti dhiibee waan tanan naqee jechuudha. Silaatan taasaanillee bira itti naqanii wayyaa namaaf harree ta'an jechuudha. Fi'amanii namaaf karaa godhaniif jechuudha. Kanaaf salphinni akkanaa kun arraboota hin dhaabbataa michiyyoof dhiifama godhaadhaa dhiifama eegatte badii ta'e wannaan dhiifama gooneef jira. Ganaa shamarran biraa immoo wantoota akkanaa akka ittiin deebine. Maqaa keessan akka xiqqeessine waan hin taaneetanii. Bushuu roobota gojjaa dubbatuuti badhaasa bushuudhaa kan fayyaa ta'e badhaasaa kiyya qoyya kutaa bushuu kiyya badhaasa dhugaa dubbachuudhaaf anas galateeffata. Agandaa ati edda gootellee argee waan ati edda goote argee alaa kulli haal namni keenya bayyanachuun qaroomuun bakka hunda jiraachuun gaariidha fayyaa ta'e ulfaadhu waa hedduun dubbannu amma wishuu dubbisiini bakka isin jirtullee ni beektaa biyya takka keessa waliin jirtanii waan jettuullee jiini haalillee booda keessaan dubbisi. Maliikaa yoo jiraatte fiidiyoo keeban yogguu takka namni hundi dhiifama si godhee jira namni si arrabsu hin jiru. Maliikaa allaa maali dabbal wajjaa see godhe eedalee wal dawwallee naan jettee waan kana balleesseetiin jira dubbii tanaatummaan narraa fixii namni waan kana hojjete yoo kam xiqqaate hanganan shaniiti ammaas waan kana akkatti dirqan akka isa sobanillee naaf himte asirratti nuti maqaa nama biraa attaak hin goonu garuu namni likkitti keessa jiru namni dippilii goonee keessa gabbuunee himnu mubaarakii sigalemi garuu ittiin hin milkooyne ummata keenya guddaa kana ummata harargee bal'aa kana salphisee akkasuma gosa jaarsoo gosa guddoo tanallee salphisee ni yaa wanta godhe dhugaa intalti dhalaadhaan isa sobamti ni beeytanii. Okay, shabakaasaan na fakkaata bayaan itti fufi kan kee. Aboo hunda caalaa galatoomaa. Sagaleen biyya eekkoo. Wishuu shabakaa kee teegee gidduu na dhaabbatu kutaa bayaan itti fufi. Galatooma ijoollee teenya isin hundinuu galatooma michiyyoonis dhuftee dhiifama gaafattee jirti dhiifama illee godhaafi hunda caalaa wanniin dhaammadhu akka mataa bayaanitti shamarran keenya akkaanii fi feemasuuf yookaan fooloodhaaf jecha gowwoomtanii maqaa ganda keessanii maqaa lammii teessanii hin balleessine if eeggannoo akka gootan dhaamsa kiyya bayaan shamarraniif hin dhaamaan. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Okay, ulfaadhu. Jinni ni jirta? Akka ajaa'ibaatti jira reefuun tana miira keessa galeellee narrabsee haati xiyyan jiru jettee nuti waan biraa sirraan barbaadu an viidiyoolee sirratti waraabne dhageeffadhu michoo teenya dhiifama kalaasan. Ani kaayyoon kiyya guddaan kaayyoon gandaa kun diigamuudha. Kaayyoon warra sijaaree diigamnaan haala wasaalan ani fayyeen jira. Kalaas waan takka tani michoo si qabu takka hin jirtu. Kennaa dhageeffadhu waa takka waan si qabu hin jirtu an dhiifama naa godhe an gaarree bisee arrabsee galgala kana. Maaliif jennaan? Maliikaan dhageessaa misgalee. Biyyaatu. Dhageessaa milikitti? Ayye. Akkas. Itti fufi. Nuti kaayyoon keenya guddaa injifannoon galuudha jechuudha.
dubbii isaanii jalaa finnee fashaluudha miidiyaa kana gubbaa jechii fi samii irrattis ulfaadha. samii dhiifama naa Okay, Fahamisha. Tamcha rakkoon waan barbaadu Ati guyyaa qiyaamaa na beekti. Okay, Fahamisha tuu feetee ata kanke. Ana na arrabsuu sila osoo na arrabsitee haadha kee qabrii gurti dhiiste rakkoon qabu ture guyyaa qiyaamaa waliin manna. Dhiifama sii godhu. Dhiifama si gaafatee jira. Sani dhiifama si gaafatee jiru Okay, bareedee it's okay. Sarrakkoon qabu tuu. Fahamisha ata tuu feetee naa gabaabsa. Ani sarraan tana kaayyoon kiyya guddaan. Inni Dogoggora irra taate hanqina keetiif si arrabsine malee lafaa kaanee si arrabsine badii tana siitu arrabsise haati ta'e akka arrabsiifamsi karaa bane. Akka arrabsiifamsi karaa bane. Haati ta'e akka arrabsiifamsi